wanti jijjiiramne omtuyyuu hin jiru biyya lafaa kanarratti bakka taa'ee fi bakkuma kan taa'uu danda'u dhagaa qofadha jechaadha. Mee viidiyoo kana ilaalleetu walitti deebina. Viidiyoo isaa akka baay'ee nama gaddisiisu in argina. Garuu haa ta'uyyuu malee warra jireenya abdii kutannaa keessa jiranii fi viidiyoon kun jireenya isaa irratti deebi'anii abdii akka godhatanii isaan taasisa jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana ilaalla wajjumaan. Argitanii jireenya Itoophiyaa keessa hammam akka ulfaatu jechaadha. Namni tokko immoo nyaachuudhaaf dhuguudhaaf uffachuudhaaf ijoollee isaa guddifachuudhaaf jireenya isaa kana geggeessuudhaaf dirqama jechaadha. Hin taa'u waan barbaade yoo ta'u dhagaa isaa ta'u kinoo akkanatti dhoqqee isaa ta'u dirqama baata jechaadha. Mee dubartiin kun wanti ishiin baastu yeroo argitanii maaltu isinitti dhaga'ama? Ani bakka isaanitti dadhabee jechaadha ofii kiyyaa yoon baachuu dadhabillee. Kana keessatti maal jechuudha kan ka'ee barumsa irraa argattu jedheen viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jira. Nagaan waaqayyoo immoo lafa jirtan hundumatti dachaan dabalee isiniif haa baay'atu obboloota koo. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni chaanaalii kooti. Ani obboleettiin keessan nagaan isiniin jira. Baga nagaa taatanii ammallee nagaan waaqayyoo gooftaa lafa jirtan si wajjin haa ta'u. Waaqayyoo nagaa isiniif haa kennu. Hamaan tokko isiniin argatanii dhukkubni isiniin argatanii egaa obboloota koo namni fayyaa qabu tokko lafa barbaade gahuu hin danda'a jechaadha. Maaliif jireenya namaa keessatti qabeenya guddaa kan ta'e fayyaadha jechaadha. Garuu fayyaa hamma qabnutti waa'ee fayyaa nuuf galuu dhiisuu danda'a jechaadha. Nyaasa qaama kee keessaa mataa dhumti kee gaafa si dhukkube hangam akka jireenya si jibbisu hangam akka hojii dadhabdu tokko ani beeku ani warri argitan jedhee yaada namni mataa dhukkubsatee hin beekne jira jedhee hin yaadu waan ta'eef isiniin jira. Obboloota koo dhugaa jireenya akkanaa kana Itoophiyaa keessatti gaafa arginu namoonni baay'een kallattii adda addaatiin hojjannee hachi siquu kan dadhabne jechaadha. Maallaqni keenyallee kallattiin taane kallattii hin barbaachifne kan nu jala babbadee wanta nuti ilaallee itti jajjabaannu wanta nuti ilaallee ta'u mogoleen keenya nu jabaatee gara fuulduraatti illee bakka inni kun naaf ta'eera ija isa kana dura hojjadhee argeera garuu isa fuulduraatti immoo jabaadhee akkas hojjechuu hin danda'a. Jabaadhee hojjadhee akkas of jijjiiruu hin danda'a. Yeroon itti jechuu dadhabne mogoleen keenya nu laafee bakka abdiin keenya nu jala lallaafee jiruu keenya irratti abdiin nuti qabnu jechaadha. Nu jala gadi lallaafee booddee keenya deebinee yeroo sammuu keenya illee of qorru hin jira jechaadha. Kanaaf obboloota koo maal jechuun barbaade wanti hin jijjiiramne omtuyyuu hin jiru jechaadha. Wanti kaleessa darbe tokko darbeera jechaadha. Maaliif bishaan tokko erga yaa'ee darbee deebi'ee dhufuu hin danda'u jechaadha. Bakka inni darbeera. Jireenyi kaleessaa hojjannee fiignee walluuf qabachuu didee inni darbeera waan ta'eef wanta darbetti yaada keenya hidhuu dhiisnee amma yeroo kanarraa kaasnee maal gochuu akka dandeenyu akkamitti deemuu akka dandeenyu karoora keenya gara fuulduraa sirreeffachuu qabna jechaadha. Viidiyoo kana argitaniirtu waan ta'eef dhalli namaa nyaatee buluudhaaf nyaatee jiraachuudhaaf uffachuudhaaf jireenyuma isaayyuu gara fuulduraatti tarkaanfii tokko tarkaanfii lama tarkaanfatee argamuudhaaf maal gochuutu isarra jira dirqama jechaadha. Hojii humna isaatis haa ta'u kan humna isaatii olis wanta argate tokko hojjechuu qaba jechaadha. Namoonni baay'een hojii wanta tokko karoorfatanii kallattii salphaadhaan kan bira ga'anis jiru. Kaan immoo dadhabbii guddaa keessa darbanii kan bira ga'anis jiru. Kaan immoo utuma yaadanii isa isaanitti dadhabasuni kan jalaa badu jira jechaadha. Keessumaa obboloonni koo gola namaa keessa jiraatanii ganamaa kaatanii hanga galgalaatti dhaabattanii dhukkuba garaagaraallee kulaaliti waan tokko tokkoon dhukkubsachaa kan jirtan jechaadha. Dafqa keessanitti lolaaftanii mana bitattanii manni keessa kasin jalaa diigatame lafa kaartaan qabne bitattanii lafti keessanillee kasin jalaa hafe viidiyoo kana ilaaltanii hammarraa kaatanii abdii akka godhattanii abdiin qaba jechaadha.
Takoo lafa jirrutti hojii hojjechaa jirrutti abdii isa kutanne dhiifnee abdii keenya jechaadha hamma irraa kaanee waan hundumayyuu hojjennee jijjiiramuu akka dandeenyu nama biraallee hojjennee jijjiiruu akka dandeenyu akkasitti sammuu keenya yaada keenya hundumayyuu amansiisuu qabna sinin jedha obboloota koo. Jireenyi inuma jiraattama jireenyi kanuma keessa jirantu jireenya garuu otoo humna qabnu fiignee hojjechuu qabna jechaadha. Atoo iyyuu malee waan hunduma keessatti wanti nuti itti boonuu qabnu yeroo hundumayyuu fayyaa qabaachuu keenya jechaadha. Fayyaa qabaannee hojjannee inni hojjenne sun iyyuu goonuu ta'uu baate uumaa miti. Maaliif fayyaan keenya qabeenyaan argamuu hin danda'u obboloota koo. Maaliif bakki nuti teenyu kuni golli nuti keessa hojjennu kuni nagaa hin qaban jechaadha. Hin beektu hundumti keessanii qoricha isaa fayyadaman qoricha isaa nyaatan jechaadha. Nuti garuu yoo arganne nyaannee yoo arganne dhugnee yoo nuti toluu dides yeroo argannetti raafne yeroo ta'uu didettis dhiifne waan baay'ee jechaadha. Yaadni baay'een otoo sammuu keenya keessa jiru jechaadha. Otoo ba'aa hedduu baannu jechaadha. Ba'aa keenya ba'aa hedduu jechaadha. Waan hunduma keessatti isa nyaanne nu sifeessaa asiif achi kaa'annee akka hojjennu akka namallee gargaaru nu godhee jira jechaadha Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo uumaa keenyatti gammaduu qabna. Fayyaa keenyaaf Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Fayyaa keenyaafis immoo Waaqayyoon kadhachuu qabna obboloota koo. Kanaaf iyyuu obboloonni baay'ee dadhabdanii jireenya keessan keessatti kan baay'ee of nuffitan jechaadha. Viidiyoo kanarraa ilaaltanii jabaattanii hojjetattanii jijjiiramuu akka dandeessanii abdiin qaba jechaadha. Sababni isaa iyyuu kinoo kan akkanatti hojjetee jiraachaa jiru iyyuu hin jira waan ta'eef. Hati immoo arrarraa kaastee kaayyoo yoo godhatte jijjiiramuu dandeessa. Waan hunduma birayyuu gahuu dandeessa obboleettii koo. Miidhama kaleessa miidhamte karaa maatii yookiis karaa firaas haa ta'u, karaa mana keettis haa ta'u. Wanta kaleessa bade sanarraa ija kee kaafadhuuti harrumayyuu gochuu akka dandeessu. Harrumayyuu bakka guddaa gahuu akka dandeessu sammuu keetitti himi. Hin danda'u jennaan hin dandeessu gonkumayyuu. Namni hin dandeessu halaasitti dhufu otoo hin taane ati sammuu kee murtoo godhiitoo bakka sammuu kee hamasiisi jechaadha. Wanta hin dandeenye hin jiru. Kaleessa hojjettee har'a dhabamee bakka har'a dhabameera borumoo hin dhabama jechuuti. Har'i boru miti kaleessi har'a miti jechaadha. Wanta hunduyyuu jijjiiramaa deema. Garuu jireenya kee hundumayyuu hojii kee hunduma keessattiyyuu dhaabadhuuti Waaqayyo uumaa keetitti kenni. Yaa Rabbi ati na milkeessi. Yaa Rabbi jireenya kootti si dabarseera jedhi jechaadha. Kanaaf obboloota koo jabaadhaa amileessin hin bu'inii haala rakkisaa keessatti qabamtanii yoo jiraattanii guyyaa tokko keessaa baatu guyyaa tokko isa har'atti dadhabdan kanatti gammaduuf jirtu wanti hundumtiyyuu hin darbaa akka har'aa kanatti nafuu har'a mana namaa keessa yoo hojjettanii borutti immoo kan keessan hojjechuu dandeessu. Kanaaf jireenyi itti fufa waan ta'eef namni jiru tokkos immoo itti fufa jechaadha jireenya isaa keessatti. Namni lafa kaayyoo isaa ga'uu kan danda'u takka kufaa takka achi ka'aati jechaadha. Fakkeenyaaf yoo isin fudhadhe daa'imni tokko gaafa dhalattu bukkee ishiitti iyyuu garagaruu hin dandeessu. Deemsa keessa bukkee ishiitti garagarti. Deemsa keessa iyyuu maal gochuu qabdi? Dugdatti garaatti jalqabdi. Sana booddee gara taa'utti tattaafatti. Sana booddee gara arfeenii deemutti tattaafatti jechaadha. Sana booddee gara nyaata nyaachuu gara afaan hiikkachuu waan baay'ee keessa dabarteeti jechaadha. Kanaaf nuti jireenya biyya lafaa kanarra jiraannu addunyaa kanarra jiraannu keessatti wantoota nu mudatan jechaadha. Dadhabbii hedduu kan qaban qorumsa hedduu kan qaban kana keessatti jabaachuu qabna obboloota koo. Jireenyi salphaatti dhufu jireenya iyyuu miti. Wanta ati itti dadhabdee, wanta ati dafqa keetti lolaastee, wanta ati yeroo keetti gubdee, wanta ati yaada sammuu keellee aarsaa itti gootee fiddetu si maraadhaa isatu gatii qaballeen isarratti illee Waaqayyoon galateeffata. Akkamitti Waaqayyoo gokkoo as keessa na dabarsitee ta'ii haala ulfaataa sana keessa haala hammaa kana mijataa keessa moona keessa illee jettee guyyaatitti Waaqayyoon illee galateeffattu uumaa keellee itti bartu uumaa keetii walitti si taasisa jechaadha. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedhaa. YouTube kana subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama haaraa kan dhuftan na jajjabeessaa kan turtan immoo hammallee na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Hamileen keessan na barbaachiftu galatooma guddaa hedduu sin jaaladha.